Maqaan koo Ibsituu Guutamaan jedhama. An jiraattuma magaalaa Dambidolloo kana keessattidha. Diraamaan kunis diraamaa baay'ee ergaa guddaa qabudha jedhanii yaada akka ilaalcha kootitti jechuudha. Isinis kan isiniif dhiyaate kanarraa ergaa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Fiilmii kana gaafan daayireekti godhu wanti yaadaa ture wanta garagaraatu jira. Tokkoffaa akkuma aartii Oromootti illee aartii Oromoo baay'ee jijjiiraadhee yaada. Garuu haa ta'u iyyuu malee hojii gaarii haa ta'u iyyuu malee dadhabbii guddaa qaba jechuudha. Haalli nuti lookeeshiniin nuti filanne iddoon nuti filanne suni iddoo baay'ee dadhabsiisaa ture. Challenge guddaa dabarsinee keessa dabarre warri barreessan akkasuma warri kaameeraa waraabaa turan illee argitaniitu boolla sana keessa lixanii asii oddoo kusii sana keessa lixanii waraabaa turan. Challenge jira wanti garagaraa jira garuu hojiin hojjetamuu hin danda'a. Taargeetiin keenya inni guddaan wanti nuti hojii kana hojjenneef inni jalqabaa ergaan akka inni darbu. Ani Franka Buyi. Beriku enyuda. Enyuda beriku. Ana asirratti diraamaa gaafa hojjechuuf kaanu gatii nuuf kaffalchiisu hundumaa kaffallee hojjechuu akka qabnudha asirratti kan hubadhu. Yeroon diraamaa kana arge baay'eetti gammadeera. Diraamaan kun wanti inni na gammachiisu barsiisa guddaa of keessaa qaba. Barsiisi guddaa inni qabu namoota daandii qajeelaa irra eenyulee daandiitti hin deebisa. Ergaan fiilmii kanaa baay'ee ergaa guddaa of keessaa qaba. Ergaa barsiisuu danda'u, ergaa jajjabeessuu danda'u, ergaa haaressuu danda'udha. Kaameraan nurka jiru kaameraa salphaa ture. Wanta nachitti yaada ture. Kaameraa salphaa tokkotu nurka jira ture. Kaameraan illee hin qabnu. Chaalenjiin kana keessatti mudate. Akkuma baajetaatti illee rakkoo baajetaa qabna turre. Namoonni badan aartiitti namananii amma haalarra jiru kana keessatti. Isa kanaaf aartii Oromoo guddisuu irratti aartii Oromoo taargeetii barbaadame iddoo barbaadame irraan ga'uu irratti harka wal qabuu danda'utu nurra jiraata. Amma fakkeenyaaf yeroo nuti hojii kana hojjenne keessatti namootni harka nu qaban, namootni jabaadhaan nu jedhan, namootni mooraalii nu kennan jiru. Itti yaadaa turre baajeta tirkaan qabnu waan nuti hojjennu jechuudha. Garuu ergaa qabna kallattii hundumaatiin. Ergaa gara shaakalaatti deemnee shaakallee gara kaameraa barbaachatti gaafa kaanu wanta kana keessatti baay'ee galateeffadhu. Istiidiyoon kun Dambidolloo keessatti argama. Ameen istiidiyoodha. Ameen istiidiyoon kuni karaa kaameraa kireeffachuutiinis ta'e kallattii hundumaatiin botoon suuraan nurra dhaabbateera. Ergaa guddaa qaba wanti kun of dudduuba akkuma aartii Oromootti illee waliif jajjabinaaf maaliif Dambidolloo keessatti hojjenne Dambidolloo haalli siyaasaa baay'ee ulfaata. Haalli qilleensaa amma jiru kun baay'ee ulfaata. Haalli naannoo baay'ee ulfaata kumaandi poostii keessa taa'anii hojjenne. Garuu kana hojjechuun hin danda'amaa jedhanii ijoolleen mana taa'an baay'een akka isaan ba'aman. Namoonni ergaa qabaatanii jirtan akkuma kana waliin hojjechuu barbaanna, aartii Oromoo irratti hojjechuu barbaanna, aartii Oromoo guddisuu barbaanna, kottaa waliin hojjennaa. Hundi keenya harka wal qabannee waliin dagaagnaa. Nixiin wal qabattee laga ceetii akkuma jedhu Oromoon nus wal qabannee aartii Oromoo tokko tarkaanfii tokko fuula duratti bunna jenneetu kan hin yaadne. Karaa
aartii guddisuu irratti aartiin afaan oromoo amma ammaatti baay'ee booddeettaadha. Maaliif asirratti aartii afaan oromoo guddisuu irratti illee namoonni keenya akka asirratti hirmaatanii aartii oromoo guddisan asirraan illee ergaa kudha dabarsuun barbaada. Egaa baay'ee eebbifamaa baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessaniyyuu isinin jaalladha.